jirtu barattoota, har'a immoo gilgaala 4.1 walitti deebinee jirra. Gaaffiin tokkoffaa kanneen armaan gadii furi jedha. Gaaffii tokkoffaa kanarraa maal jedha? 55 ida'uu yaan walqixa 92 jedha. Kana furuudhaaf jalqaba gaaffii isaa barreeffannu. 55 ida'uu yaan walqixa 92 jedha. Kana furuudhaaf maal gochuu qabna? Yaa qofaatti hambifachuu yookiin gatii yaa barbaadaa waan jiruuf yaa qofaatti hambifachuu qabna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo maal gochuu qabna? 55 asiin jiru kana asirraa balleessuu qabna jechuudha. Kana gochuuf immoo maal gochuu qabna? Hir'isuu 55 gochuu qabna. Akka seerota dhimmoota walqixaa sararaawaa irratti kutaa darbee irratti akkuma barachaa turre gama lamaaniin lakkoofsa wal fakkaataadhaan yoo hir'isne himni walqixaa sun hima walqixaa waan jedhamuuf walirraa hir'isna jechuudha. 55 hir'isuu 55 goona jechuudha. Akka inni nu baduuf ida'uu yaa walqixa 92 jenna. 55 hir'isuu 55 immoo 0dha. Kanaafiyyuu yaan qofaatti hafteetti jechuudha. Yaa asini gama bitaadhaanis hir'isuu qabna 55. Gama bitaadhaan hir'isnee irraa waan ta'eef gama mirgaadhaanis hir'isuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu 92 irraa 55 yoo hir'isnu meeqa arganna? 92 irraa 55 yoo hir'isnu 12 hir'isuu 5 meeqadha? 7 8 hir'isuu 5 meeqa? 8 hir'isuu 5 3dha. Kanaafiyyuu 37 arganna jechuudha gatii isaa. Gatiin yaa 37 ta'a jechuudha. Kanaan jechuu dandeenya. Baarratti yoo ida'uu 4.3 walqixa 6.2 jedha. Ida'uu 4.3 walqixa 6.2 jedha. Kanarratti uutiin qofaatti hambifachuu waan barbaannuuf maal goona? Gama lamaaniin 4.3 hir'isna jechuudha. Ida'uu 4.3 waan jedhuuf 4.3 kana balleessuuf hir'isuu 4.3 gochuu qabna jechuudha. 4.3 yoo goonu gama mirgaadhaanis 6.2 irraa 4.3 hir'isuu qabna jechuudha. Kanatti kun 0 ta'a. Meeqa ta'a jechuudha? 6.2 hir'isuu 4.3 ta'a jechuudha. Amma 6.2 irraa 4.3 haa hir'isu. 6.2 irraa 4.3 yoo hir'isnu meeqa ta'a? 2 irraa 3 hir'isuu waan hin dandeenyeef 6 irraa tokko liqeeffanna. 12 nuuf ta'a jechuudha. 12 hir'isuu 3 9 ta'a. Akkasuma 5 hir'isuu 4 tuqaan akkuma jirtutti dabarti. 5 hir'isuu 4 tokko meeqa ta'a jechuudha? 1.9 ta'a jechuudha. Gatiin 1.9 jechuudha. Kanatti hojjannaa. Caarratti xaa hir'isuu 87 walqixa 45 jedha. Xaa hir'isuu 87 walqixa 45. Kanas hojjechuudhaaf maal goona? Hir'isuu 87 yoo ta'u hir'isuun kun balleessuudhaaf maal gochuu qabna? Ida'uu gochuu qabna jechuudha. Ida'uun 87 gama lamaan 87 idaana jechuudha. 45 irrattis 87 idaana. Kanaafiyyuu hir'isuu 87 ida'uu 87 0dha. Xaan asiin qofaatti nuuf ta'e isin immoo 45 ida'uu 87 ta'a jechuudha. 87 ta'a. Kanaafiyyuu 45 ida'uu 87 meeqa? 45 ida'uu 87 idaana jechuudha. Meeqa ta'a? 12 tokko 13 132 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin ta'a 132 ta'a jechuudha. Kanatti hojjechuu dandeenya. Daarratti 13.5 walqixa ta'a hir'isuu 10.7 jedha. Kana hojjechuudhaaf maal goona? Jalqabaa barreessinu 13.7 walqixa ta'a hir'isuu 10.7 jedha. 13.5 asitti 13.5 hir'isuu 13.5 hir'isuu walqixa 10 ta'a hir'isuu
10 tuqaa torbaadha. Kanadha gaafichi. Kana hojjechuudhaaf maal gochuu qabna? Amma furuu gaafa jedhamu gatii taa kana barbaaduudha jechuudha. Gatii taa immoo maal goona? Taa qofaatti hambisuudhaan arganna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo maal goona? 13.5 akkuma jirutti keenye wal qixa taan hir'isuu 10.7 isa ta'e kana ida'uu 10.7 goona. Ida'uu 10.7 maaliif? Hir'isuu 10.7 irraa ida'uu 10.7 yeroo itti daballu 0 waan nuuf ta'uuf taan qofaatti hafaa jechuudha. Kanaafiyyuu gama kanaanis hir'isuu qabna jechuudha. Gama kanaan idaan irra waan ta'eef gama kanaanis asiinis hir'isuu qabna. 13.5 ida'uu 10.7 goona jechuudha. Maaliif? Gama kanaan gama mirgaa kanaan 10.7 waan itti daaneerruuf gama kanaanis 10.7 yoo itti daanu himni walqixaa kun hima walqixaa nuuf ta'uu waan danda'uuf garaagarummaa hin qabaatu jechuudha. Asitti 10.7 daballe asittis 10.7 daballe. Kanaafiyyuu garaagarummaa hin qabaatu jechuudha. Asitti isheen kuni kanaafiyyuu garaagarummaa hin qabaatu jechuudha. Kanaafiyyuu haa hojjennu. 13.5 ida'uu 10.7 meeqadha? 13.5 ida'uu 10.7 5 ida'uu 7 2 goonee tokko qabna. 4 2 24.2 ta'a jechuudha. Gama kanaan 24.2 qabna. Gama mirgaadhaan immoo kun yeroo hir'isuuf ida'uu walitti dabalamu 0 waan nuuf ta'uuf taan kana ta'a jechuudha. Gatiin taa 24.2 arganna jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya. Kan itti aanu 19.4 walqixa saa hir'isuu 3.8dha. 19.4 walqixa saa hir'isuu 3.8dha. Kana hojjechuudhaaf saa qofaatti hambifachuu waan qabnuuf maal goona? Gama kanaan hir'isuu 13.8dha. Kanaafiyyuu ida'uu 13.8 goona jechuudha. Gama lamaan ida'uu 13.8 goona. 9.4 ida'uu 13.8 akkasuma gama kanaanis saan walqixa saan hir'isuu 13.8 ida'uu 13.8 goona jechuudha. Amma gama lamaan 13.8 idaaneerra. Kanaafiyyuu inni walqixaa kun garaagarummaa waan hin qabaanneef itti fufnee hojjennaa jechuudha. Asitti 13.8 hir'isuu 13.8 0 waan nuuf ta'uuf saan meeqa jechuudha? 19.4 ida'uu 13.8 ta'a jechuudha. Kana yoo walitti daanu meeqa nuuf ta'a? 19.4 idaanu 19.4 ida'uu 13.8 meeqadha? 8 fi 4 12 tokko 13 33.2 nuuf ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin isaa meeqa nuuf ta'a? 33.2 jechuudha. Kana gama isaa ol jijjiirtanii akkas gochuus ni dandeessu. Tokkumadha lamaan isaa akka kanatti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Faarra kan jiru ida'uu 6.4 walqixa 7.8 jedha. Walqixa ida'uu 6.4 walqixa 7.8 jedha. Kanas maal goona? ida'uu 6.4 kan ture kana hir'isuu 6.4 goona 0 akka nuuf ta'u walqixa 7.8 hir'isuu 6.4 goona jechuudha. Gama lamaan 6.4 irraa hir'isne irraa waan ta'eef garaagarummaa qabaatu. Kun 0 nuuf ta'a. Qofaatti nu hafa meeqa nuuf ta'a jechuudha? 7.8 hir'isuu 6.4 ta'a jechuudha. 7.8 hir'isuu 6.4 immoo meeqa nuuf ta'a? 7.8 hir'isuu 6.4
afur tokko tuqaa afur jechuudha. Kun walqixa tokko tuqaa afuridha. Akka kanaan salphaatti argachuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu himoota walqixaa sararawaa armaan gadiitiif himoota walqitaa barbaadi jedha. Kana kutaa itti aanutti waliin waan ilaalluuf hagasitti kadafee isiniif gadhiifamu yoo gadhiifamu kadafee isin qaqqabuuf chaanalii kana subscribe gochuun dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatina.